boosat keessatti humni qilleensaa bilisiginnaa diroonii uummata nagaa sodaachisuun hidhattoota lafootiin meeshaa gurguddaa uummatatti dhukaasuun barame. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate. Godina Baashaggar Aanaa Boosat keessatti murni bilisiginnaa humna qilleensaan uummata nagaa sodaachisuun hidhattoota lafootiin meeshaa waraanaa gurguddaatti dhukaasuu isaanii jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkuma kanaan Tootessa 28/2026 godina Baashaggar Aanaa Boosat gandoota garaagaraa kanneen akka Saaraaf Ardaa, Qacaacullee Gujaa, Siifaa Battee, Golboo Bitimitti, Callee fi kanneen biroo keessatti murni bilisiginnaa dibbee filannoo kijiba rukutaa jiru hidhattootaa fi kaabinota isaa sirna dablummaa leenjisuun hoomaa naamusa dhabdoota uummata nagaatti bobbaasanii jiru. Bifuma kanaan ganda Qombee Gugsaa bakka addaa Tuqaa jedhamutti hanga oduun kun qindaatti uummata nagaa irratti sababa tokko malee wabotu as keessa jira jechuun meeshaa waraanaa guddaa akka dishqaa irratti dhukaasaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Kanuma wal qabatee guyyaa har'aa ganama humni qilleensaa Impaaratti gandoota kanneen akka Araarsoo Beeroo Callee kan magaalaa Adaamaatti dhiyaatu keessatti qe'ee uummata nagaa irra marsuun sodaachisaa akka jirtu himamee jira. Keessattuu ganda Araarsoo Beeroo keessatti sochiin diroonii yeroo baay'ee deddeebiinsaan marsaa akka jirtu jiraattonni ni himu. Godinuma kana keessatti humni qilleensaa Impaayera Itoophiyaa kan Jeneraal Yelmaa Mardaasaa maqaaf geggeessaa jiruu fi ammallee diroonii kadhachuuf gara Raashiyaa deemee kan jiru yoo ta'u, yeroo darbee Baashaggar Aanaa Dugdaa ganda Waldaa Magdaalaa keessatti uummata nagaa fi qabeenya isaanii irratti diroonii fi heelikooptera fayyadamanii darbachuun isaanii kan yaadatamudha. Aanaa Ejiree keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsuun karaa leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Gabaasa kanaaf Jaaljiksaa Sirnaa. Jaleewwan sirnichaa kanneen kufaatii Impaayeratti mudatee jiru baraaruuf ilmaan Oromoo dirqamaan qabanii gara leenjii waraanaatti guuraa jiran godina Lixa Shaggar Aanaa Ejiree ganda Dabalaa Boqqolloo keessattis hawaasa nagaa jumlaan ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gandicha keessaa Bitootessa 22 bara 2026 lukkeeleen PP hawaasa hojii idilee fi mana isaa keessaa fedhii isaanii malee qonnaan bultoota baay'inaan 115 ol ta'an kan ukkaamsan yoo ta'u kan ONM maqaa isaanii argate obbo Addisuu Abbaa Gooroo, obbo Tiiger Mulaatuu fi obbo Xaafaa kan jedhamanidha. Akka maddeen himanitti duula dirqamaan qonnaan bultoota gara mooraa leenjii waraanaatti guuruu ergamtoota bilisiginnaatiin naannicha keessatti hammaatee jiru wal qabatee yeroo ammaa hawaasni nagaan ba'ee galuu dadhabuun rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu dubbatu. Guutummaa Oromiyaa keessatti maqaa hidhattanii biyya keessan eegdu jedhuun loltoonni maafiyaa bilisiginnaa saalaaf umuriin osoo adda hin baasin qonnaan bultoota Oromoo jumlaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessu leenjii fi barnoota gahaa malee adda waraanaatti hiriirsisuun fichisiisaa jiru. Aanaa Beddannootti ergamtoonni bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan heddummeessan. Dabalatasaaf Jaalfalmataa. Godina Bahaa Harargee Aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo irraan ergamtoonni bilisiginnaa maqaa kaffaltii gosa adda addaan saamicha hawaasa irratti raawwatan cimsanii itti fufanii jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Hawaasa jireenya harkaa gara afaanii jiraachuuf baay'ee dhama'u saamuuf kanneen sababa hin dhabne lukkeeleen bilisiginnaa Bitootessa 25/2026 irraa eegaluun maqaa deeggarsa paartii fidaa jedhuun qarshii 200 guurrataa jiraachuu jiraattonni raddichaa ifoomsaniiru. Daantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf maallaqa nageenyaa jedhanii qarshii 500 afaan qawween hawaasa hiyyummaan goolameen hagabuu bulaa jiru rakkisanii saamaa jiraachuun itti dabaluun ibsameera. Kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabneen kan guyyaa guyyaan lukkeeleen bilisiginnaa nu gaafatan humnaa ol nutti ta'eera. Qaala'insa jireenyaatiin waadamnee waan qoonqootti geeffannu hin qabnu yoo kaffaluu dadhabne erga maddaa qabdu jedhanii reebicha hamaa nurratti raawwachuun hidhaatti nu darbatu jedhu jiraattonni. Ergamtoonni bilisiginnaa faayidaa dhuunfaa isaanii qofaaf bitamuun waa'ee dantaa saba irraa dhalatanii gatanii afaan qawween goleewwan Oromiyaa cufa keessatti sababoota saamicha adda addaa uummatanii hiraarsaa ulfaataa raawwatan heddummeessanii jiru. Magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota saamuu fi ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu itti fufan. Jaalatu Baaqabsoo waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 keessatti lukkeeleen bilisiginnaa maqaa deeggarsa milishaa jedhuun jiraattota irraa qarshii 500 hanga 1000 afaan qawween sodaachisanii saamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Magaalicha guutummaa keessatti saamichi akkanaa kun ergamtoota sirnichaan irra deddeebiin raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, namoota harka qalleeyyii qarshii gaafataman kana kennuu dadhaban ammoo darraa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuun ifoomeera. Kana malees manneen hidhaa magaalicha keessatti argaman irraa gara jabeeyyiin loltoota bilisiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun heeranii jiru. Waliigalteen waraana xumuruuf taasifamuu dukkanaa yeroo jirutti aleellaa Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatteen namoonni 4 ajjeefaman. Darbooree addunyaa
waan qindeeffate qaba. Raashaan magaalota Yuukireen lama erga rukuttee booda yoo xiqqaate namoonni 10 ol ammoo madaa'anii jiru. Waraanni kun furmaata ariifataa argachuuf abdii malee saffisaan itti fufee kan jiru yoo ta'u, amma xiyyeeffannaan addunyaa Iraan irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsamee jira. Haleellaan sanbata ganama Odeessaa fi Kiyev rukutee bakka jireenyaa hospitaala da'umsaa fi bakka industirii miidhee jira. Odeessa keessatti miidhaan haleellaa qilleensa irra ga'een namni tokko hospitaala keessatti du'uu isaa itti gaafatamaan bulchiinsa waraanaa magaalatti Seerii Lisaaq himaniiru. Daa'ima dabalatee namoonni 11 madaa'uu isaanii ibsuun foddaa hospitaala da'umsaa gamoo olkaa fi manneen aanaalee hedduu irratti miidhaan akka qaqqabe himanii jiru. Lisaaq akka jedhanitti ibiddi kutaa ol aanaa mana jireenyaa tokko irratti kan ka'e yoo ta'u, konkolaattonni miidhamuun gamooleen mana jireenyaa foddaa fi baarandaan caccabee jira. Diinni ammas bu'uuraalee misoomaa siiviilii magaalattii aleelee jira jedhan. Kiyev keessatti haleellaa ganama bakka industirii tokko rukuteen namoonni 2 du'anii 2 madaa'uu fi ibiddi ka'uu itti gaafatamaan bulchiinsa naannoo Dnipro Alexander Ganze himaniiru. Haleellaa lubbuu namaa galaafatte yeroo dhiyootti raawwatame yeroo tokko kana furuu fi waliigaltee dhukaasaa dhaabuu irra ga'uuf tattaaffiin dippiloomaasii taasifamu walxaxaa ta'ee jiruun abdii furmaata ariifataa akka hin arganne taasisa. Raashaa fi Yuukireen gidduutti ammatti mariin adeemsifamaa akka hin jirre Aljaziiraan gabaasee jira. Taasibuu keessatti loltoonni bilxiginnaa barattoota 2 rasaasa itti roobsanii ajjeesuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu ganda Somboo sadan giittaan iddoo addaa Dambalii jedhamutti kaleessa bitoota 88,2026 waraanni koloneel Abiyyi Ahmad barattoota kutaa 9ffaa kan ta'an dargaggoota maqaan isaanii Saamu'eel Baacaa, Qixxeessaa fi Daannoo Appayyaa Biraanuu kanneen jedhaman badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii jiraachuu jiraattonni gandichaa dubbisnee arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti barattoonni kunneen barnoota idilee isaanii hordofuun alatti hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu kan hin hordofne yoo ta'an, tikstoonni sirnichaa garuu sababa sobaa oromummaa isaanii qofaaf yakkuun ajjechaasuu kanneessaa ta'e irratti raawwachuu dubbatu. Akkuma godinichaatti ajjechaan gara jabinaa irra deddeebiidhaan sabboontota ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru egeree hawaasichaaf yaaddoo hamaa ta'ee jiraachuu jiraattonni dabaluun eeranii jiru. Gara jabeeyyiin waraana bilisiginnaa koloneel Abiyyi Ahmad irraa ajaja fudhatanii goleewwan Oromiyaa cufatti akkuma fedhan bobba'uun ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachuu itti fufanii jiru. Godina Boorana Lixaa aanaalee adda addaa keessaa tajaajilli neetwoorkii addaan cicitaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Godina Boorana Lixaa aanaalee adda addaa keessatti tajaajilli neetwoorkii bilbilaa fi intarneetii addaan ciccitaa jiraachuun hojii guyyaa guyyaa fi jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanaa Yaaballoo ganda Addiin jedhamurraa lukkeeleen bilchiginnaa maqaa rakkoo nageenyaa jedhu sababeessuun torban 2 dura jiraattotarraa neetwoorkii kan balleessan yoo ta'u, maatii fi fira fagoo jiran wal quunnamuun akka rakkisaa ta'e dubbatu. Bifuma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Goomolee ganda Goraa fi aanaa Elwayyee ganda Carii jedhaman keessas tajaajilli neetwoorkii adda cituun jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru. Daldaltootaa fi hojjettoota mootummaa dabalatee jiraattonni hundi sababa tajaajilli neetwoorkii addaan citeen tajaajilli baankii bilbilaa yookaan moobaayil baankiin maallaqaa qaban sochoosuuf rakkachuu itti dabaluun ibsaniiru. Jiraattota Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa aanaalee kanneen irraa dubbise akka jedhanitti bilbilaan wal argachuu dhiisne ergaa gabaabaa yookaan SMS arguuf iyyuu yeroo dheeraa nutti fudhata. Keessattuu yeroo dhimmi fayyaa yookaan nageenyaa mudatu nama gargaarsaaf waammannu dhabuun nu rakkiseera. Barattoonnii fi barsiisonni tajaajila intarneetii qorannoof dhimma itti ba'an dhabuun isaanii adeemsa baruu barsiisuu kan gufachiise ta'uu ibsaniiru. Rakkoon kun kan isaan mudate torban 2 guutuu fi qaamolee bilchiginnaa caasaan jiran gaafatanis furmaata waaraa argachuu hin dandeenye. Keessattuu yeroo ammaa kanatti tajaajilli kun jireenya hawaasaaf murteessaa waan ta'eef qaama dhimmi kun ilaallatu hatattamaan rakkoo kana akka furu gaafataniiru. Aanaa Daabbaatti murni bilchiginnaa barreeffama deeggarsaa waa'ee filannoo ABO daandii irratti barreessitan jedhuun namoota hidhuu fi doorsisaa jiraachuun himame. Jaalii yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba.
Godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaa ganda Waashaa jedhamutti jiraattonni sababa yaada isaanii bilisaan ibsachuu fi mallattoo siyaasaa adda bilisummaa Oromoo agarsiisaniif dararaan irra ga'aa jiraachuu fi kunis mirga dimokiraasii bu'uuraa irratti dhiibbaa guddaa akka uumu jiraattonni dubbataniiru. Haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo filadhaa jechuun daandii irratti barreessuun isaanii rakkoo itti ta'e caasaalee murna PP fi qaamolee maqaa nageenya eegsisuu sirnichaan bobbaafamaa jiran irraa gaaffii fi tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiraachuu himaniiru. Kunis mirga yaada ibsachuu fi filannoo irratti hirmaachuuf qabnutu sarbamaa jiraachuu agarsiisaa jedhu. Dabalataanis hawaasni dirree irratti walitti qabamee garee gareedhaan qoodamuun dararaa fi doorsifni irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatu. Kun immoo walamantaa hawaasaa diiguu, sodaa uumuun akkasumas filannoo bilisaa fi haqaa irratti shakkii guddaa uumaa jiras jedhu. Filannoon osoo hin geggeeffamin dura uggurri akkasii jalqabamuun isaa sirni dimokiraasii akka hin jiraanne akeeka. Filannoo dimokiraatawaa jechuun uummanni bilisaan filachuu sodaa malee yaada isaa ibsachuu fi murtii isaa kennachuu danda'uu qaba. Garuu haalli amma mul'atu kun faallaa isaati. Itoophiyaan seenaa dheeraa keessatti filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e keessatti muuxannoo gahaa akka hin qabne yeroo hedduu ibsama. Haa ta'u malee yeroo ammaatti haalli amma mul'atu kun seenaa sana fooyyessuuf carraa osoo hin taane rakkoo duraan ture itti fufsiisuuf daran dalagamaa jira. Sirni dimokiraasii dhugaa ijaaramuuf mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi mirga namoomaa fi bilisummaa siyaasaa kabajuu qabu. Uummanni yaada isaa sodaa malee ibsachuu, paartii fedhe filachuu fi adeemsa filannoo keessatti hirmaachuu danda'uu qaba. Dhiibbaan haala kanaan uummata irra gahaa jiru jireenya isaanii guutuu irratti miidhaa cimaa fidaa jira. Namoonni sodaa fi yaaddoo keessa jiraachuun hojiin isaanii idilee hojjechuu, daldala geggeessuu fi jireenya maatii isaanii tasgabbeessuun rakkisaa ta'eera. Akkasumas mirgi isaanii yaada bilisaan ibsachuu fi filannoo irratti hirmaachuu sarbamuun abdii isaanii sirna dimokiraasii irratti qaban laaffisaa jira. Aanaa jalduutti dargaggoota dirqiin mooraa waraanaatti erguun jabaachuun ibsame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina lixa shaggar aanaa jalduu keessatti haalli nageenyaa yeroo ammaa daran yaaddeessaa ta'uun humnoonni waraanaa murna faashisti PP namoota nagaa fedhii isaanii malee dirqiin walitti qabanii gara buufata waraanaa naannoo mooraa kooluu jedhamutti walitti qabaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Namoonni qabaman kunniin achumaan gara leenjii waraanummaatti hirmaachuuf ergamaa jiru. Kana jechuun dargaggoonnii fi namoonni hojii dhuunfaa qaban fedhii isaanii malee waraanatti akka dabalaman dirqisiifamaa jiraachuu dabaluun dubbatu. Uummanni naannichaa sodaa kanaan wal qabatee jireenya isaa idilee geggeessuu dadhabaa jira. Namoonni hedduun magaalatti baqachuun lubbuu isaanii oolfachuuf yaala jiru. Warri hafan immoo bakka hojii fi jireenya isaanii irraa buqqa'uun yaaddoo keessa galaniiru. Sochiin hawaasummaa fi diinagdee naannichaa akka malee gufachuu ifatti mul'achaa jiraachuu himu. Dirqiin waraana keessatti hirmaachisuun miidhaa hedduu kan qabu yoo ta'u isaan keessaa mirga dhuunfaa fi bilisummaa namaa sarba, lubbuu namoota fedhii isaanii malee gara lolaa geeffamanii balaaf saaxila, maatii isaanii keessatti gaddaa fi rakkoo hawaasummaa uuma. Dabalataan kun walitti bu'iinsa babal'isuun nageenya naannoo daran hammeessa kan jedhu barruuwwan dhimmoota kana irratti barraa'an adda addaati. Waraanni Israa'el kompleeksii meeshaa waraanaa galaanaa Iraan oomishaa jiru rukutuu ibse. Jaalsabaafan waaggaarii waan qindeeffate qaba. Waraanni Israa'el sanbata kaleessaa akka jedhetti Teheraan keessatti kompleeksii industirii qorannoo fi misooma meeshaa waraanaa galaanaaf oolu rukutee jira. IDF waajjira muummee dhaabbata industirii galaanaa sirna shororkeessummaa Iraan rukute kan jedhe waraanni kun aleellaan kun qaama aleellaa jimaataa hanga sanbata kaleessaa halkan tokkotti geggeeffame keessaa tokko ta'uusaa ibseera. Waajjirri muummee kun qorannoo misoomaa fi oomisha meeshaa waraanaa galaanaa bal'aa dooniiwwan lafarraa fi lafa jalaa meeshaalee nama qabuu fi nama maleessa akkasumas mootoraa fi meeshaa waraanaa dabalatee itti gaafatamummaa qaba jechuun Reuters gabaasee jira.